بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه وسلم. سجنتا كنا جبال وما زلنا جت جلتي الراس كان ما سينا جبتو هجتي أشار سلاما قيستنا موان قد قماتش دبره موتي بيتهنيا دراني موتي حبشة نجاشي أسهما بن عبجر يوخا أبحر نمجأ أمو سينا ساقب إفني دهن نجرقا نجاشين قاجل كبر راقاسي أبان سانا موتي تري موتي حبشة تري أبجر جتشو أبجر يوخان أبحر نمجي أبخوني موتي حبشة تري أكستي إلما تقوقف قبا إلمي ساسونيس نجاشي دا warri sila naannawa isatti dhiyaatu suni faamiliin isaa jechuun maatiin mootii suni akka ilmi isaa najaashiin kun aangoo qabatu waan hin barbaadiniif obboleessa qabaami obboleessaatu ilmaan kudha lama qaba obboleessi abjar jechuun obboleessa kana adeeri najaashii jechuudha. adeeri najaashii jechuun adeera kana kun hortee guddaa waan qabu jecha mootummaa yeroo dheertuudhaaf waan harkatuuf kanatti dabarsinee ka ilma takka qofa qabu ka dullachaa kana aangoo irraa firraa haa gaggeessinaa jaanii abbaa najaashii ajjeesanii aangoo irraa gaggeessanii san booda obboleessi najaashii kan ilmaan kudha lama qabu aangoo irra dhufe inni bulchuu ture garuu waan ajaa'ibaa subhaanallah namticha aangoo qabate hundi ilmaan isaa kudha lamaanuu warra hubannoo gahaan qabne ilmaan gaariin taane ilmaan agartee googummaa qabu mootummaa bulchuuf hin taane mootummaa ta'uuf hin taane turani adeerri najaashii kuni ilmaan isaa kudha lamaan irra najaashii kana fitti dhiyeessuu jalqabe jaalachuu ture najaashii kana fitti dhiyeessuu jalqabe warri duraan ammoo ummataan mari'atee akka abbaa najaashii ka dhugaa kana ashimaa kana abbaa isaa ka ajjeesan san amma adeeratti dhufaniitiin mucaan kun ka gaafa dabre abbaa isaa ajjeefne mucaa kana qofaatu gartee faxina keessaa yoo aangoo qabatu taate nutuu deebiin hojjeessaa yoo isaas ajjeesne hoo jaaniin akkasi adeerri aboo isin ummata hamaadha jeen abbaa isaatis ajjeestanii isaas ajjeessuu feetanii jeen lakkii hin ajjeestan biyyaa baasaa jeen biyyaa baasaa gurguraa jeen jechuudha maaliif najaashiin gaafa adeerri du'e yoo aangoo qabate nu fixaa abbaa isaa waan ajjeefneef jaanii sodaa waan qabaniif mucuma kanaa ajjeesuu barbaadanii hin ajjeesinaa gurguraa jeenii adeerri gabra tahee gurgurame jechuudha akkasitti gabra tahee gurgurame guyyuma isa gurguranii rabbiin waan fedhe dalagaa miira rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakakkaa mootummaa sun irra buusee adeera isaa sunii fi ilmaan warra gartee akkasitti irratti mari'ate san hundaa guututti fixee bakakkaan akkasii fixee eeganaa mootummaan arshiin Itoophiyaadhaa jechuudha akkasumaami habashaadhaa qullaa taate namarra bulchuu fiduu dadhaban eegas mucaa san malee hin jiru jechuudha gaara kan bakka inni gurgurame fidanii najaashii aangoo irra deebisan jechuudha. Allahu akbar rabbii waan fedhe dalaga akka fedhetti si ol fuudha jechuudha. Najaashiin gaa mootota gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo lubbuun jiranii mootota islaamaa keessaa nama jalqabaa ture. Isaanowwan turan yeroo najaashiin aangoo irra deebi'ee biyya gartee dandeettii isaatiin biyya walqixxeessee biyya duraan fasaada ture walqixxeessee walqixxummaa jidduutti baastanatti ergamaan rabbii makka keessaa ergame sallallahu alaihi wasallam. مكة خيستي أمني قرتي أماني قريشين إسان ركسوا يقلان رسول عليه الصلاة والسلام إن في الحبشة لملكا جي عادلا حبشا خيسا متجتكو جرخا عادلتي خرهيمتي ديما يسبر لك على نم تكلني سبرتي هنزل موجي يقص دتشين إثيوبيا حبشا جودا دتشين حبشا دتشي أرض صدقين وأرض عدل جتشبر دتشي قرتي حقاتي في دتشي قرتي حكمان كيس الدلقة فك قرتي سينا إسلام أما اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تاء حالة نجاشي سنة كست يبسم معجزات صحابة اللي نقول فته وانو رسول دبته سن الراركن نجاشي رجل صالح تريد أكسي صحابوني نقودانا إسانك ورا قودانا خيس عثمان بن عفان فاجرة عثمان بن عفان انت لرسول رقية عليه الصلاة والسلام سنيف intalti rasuulaa gara gartee habashaa dhaquun habashaaf kabaja jechuu bara Usmaan bin Affaan nama yeroo duraatiif jaan eegana biyya laaluutu karaa rabbii keessa godaanii booda nama yeroo duraatiif karaa rabbii keessatti warra isaatii wajji godaanii jaan habashaa dhufanii habashaa qubatan waliigala sahaboota nama 83 gahuutu gaa habashaa keessa Qureeshiin hoggaanii fi yeroon isaaniin gartee wal qixxaattee biyya nagayaan taa'u jiran jechuu arkan akka kun isaan gammachiisuu dhabeeti Abdallaa ibn Rabi'aatii fi أمري بن واسط يرجع أكفر التسديب سني بيتش نجاشين قرتي الراقي بلو جديد به مالجي ربين قرتي أنقوتي جنرد ديبس ولا فرشوا يوخان قنبون الرام فرني أكمتين قرتي قنبو فرنجي دين إسا قرتي نمتي أمني ديبس وبجتشا حالا خنا قرتي قاتاتي إسا في جعفر جدو تيار كمني بيك كما كن سينا خيستي سندبري وقاني في قرتي أمني جحفا راقه رسول الله عليه الصلاة والسلام موتوته هندتي ورقائر قطره كموتوني أمنني بجتشا
قام نجاشي تيس ورقة فدي إنه خفيدير في عبد الله بن أمية الدمري خجام قربانكم ورقة لما في ديدو في نجاشتي تكت خنيا كأني أمن وقافة إرجم ربي تي عليه الصلاة والسلام نجاشي نوقا ورقة أنا قرأ درانو كامني جرو ورتي ورقة أنا جدتي إرجم ربي تي بالرئيسة دي بسيتة جرتي بالرئيسة أكمل لي قرتي أمنه همي إجس مال جين عبد الله بن أمية جتشا جايبا وسو قرتي حالاتنا مجوني ملي إرجم ربي بيرد كيتهم ميلا يساعدك أي سبير جرات شوف هذا شيء أصوموتهم ما كابو أصوموتهم ما رجرو miila isaatiin dhiqaa rasuula sallallahu alaihi wasallam osoo isa bira jiraadhe miila isaatiin dhiqaa jee najaashin akkasitti hawwaa ture garuu osoo rasuula harkin sallallahu alaihi wasallam dunyarraa deeme taabiidha barinni taabii akkasii ergamaa rabbii zaman ergamaa rabbii sahaabota harke malee rasuula nagarre akkasii wajji immoo harka isaatti eenyutu amane sahaabatu amane amri bin waas jechuu taabii sahaabaan harka isaatti amante jechuu eegas amri bin umayyaa waraqaa lammaffaa baasee waggaatti kan waraqaa lammaffaadha haadha mu'mintoota ramlaa bint abii sufyaa yookaan ummu habiibaa akka gartee ergamaa rabbiititti heerumsiisu kana gaafate ergamaa rabbii if biraa mahrii kuma afur baaseetiin najaashiin diinaara jechuu barmaada ifi waasii tahee isiinis Khaalid bin Sa'iid fira isii waan ta'eef jecha achi jira wajjini wakkalattee akkasitti ergamaa rabbiititti akka heerumtu godhe najaashiin jaan guyyaa san qasrii isaa keessatti wanta guddoo waan gartee diggisii jaantana guddoo godheeti sahaboota hunda yaamee akkasitti isii kabajee sargii rasuulaati sallallahu alaihi wasallam leenna jaarsa isiititu gartee akkuma jiru fanitti biyya tanatti nasaarawe farshoo osoo dhuguu gartee ergamaan rabbii gartee isii tana gammachiise najaashiin ammaas isii kabajeetiin duuba waan kadoonii irratti isii fi sahaboota hedduu fuudhee gartee gama madiinaatti ichi erge ulee sadii wajjin jaan hedduu kabaje rasuula alayhi salaatu wassalaam eegas duuba haala kanaan diiniif jiraatee nama akkaan gartee amantii nasaaraatii fi amantii yahudaatis beeku ture eeganaanii amane rabbiin amantiin isa fadhe amma akkana jechuun bar akka afriikaa guututti namni dura amane najaashii jechuu bar mootota afriikaa keessaa namni amantiin seentee kaanka warra gartee afriikaa dhugaa bilaal faa kun achi jiran laakiin ammoo akkuma afriikaa guututti namni diin dura fudhate najaashiidha jechuun duuti gartee gaa namarraa hin hafne sababa rasuulli fatii makkaatiin bana je'ee deemu duutii isaa geessee du'ee rasuulli alayhi salaatu wassalaam oggaa sahaboota beeksisu inni kun gartee nama gaarii tahuu maal je'e maata liyyoomma rajulun saalih je'e irra gurbaa gaarii tokko du'e je'e sahaboota gayyaamee salfii sadiitti adda bahaa je'eni eegas dhaabbatanii irratti salaatan saniif salaata maa irra salaate salaatul ghaayib yawwa salaatul ghaayib yeroo jalqabaatiif rasuulli sallallahu alaihi wasallam najaashira salaate yeroo jalqabaatiif yeroo dhumaatiif najaashira salaate akkasitti irra salaate aayishaan maal jettee odeessitu turte kun barnuti gartee waliif himnaatti qabrii najaashirraa gartee eegenni du'e booda nuuraatu irraa bahe jechuudha odeessine jetti duba haala gaarii kanaan duniyaarraa deeme mootummaa qabaachuun isaa diin rabbii fudhatee gartee waan rabbiin barbaadu jala deemurraa isa hin dhoorkine atiis gartee kabajaa feetirra jiraadhu aangoo feetirra qabaadhu laakiin diin rabbii gartee irra olii waan ati qabaattuu haa ta'u jechuu bar akkasi seenaa najaashirraa fudhan akkasi aangoo fi qabeenya ati qabdu sadarkaa ati qabdu haqa harkurraa ija sin jaamsinii jenna najaashiin gaa nama jabaa ture rasuulaa wajjin sallallahu alaihi wasallam najaashii fi rasuulaa waliin warra jannatatti wal arku rabbi nu haa taasisu wa aakhiru dacwaana an alhamdulillahi rabbil aalamiin